kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Jaallatamootan maatii waaqayyoo biyya alaaf biyya keessaa jirtan, akkuma beekamu miidiyaan urjii tawaayidoo kun banamee jira. Egaan miidiyaa kana subscribe, share, diitu gochuudhaan namoota bira akka ga'u akka gootan maqaa waaqayyoon isin dabarsina. Egaa miidiyaan kun barumsa garaagaraa dabarsaa jira. Faaruuwwan haaraa ba'an faaruu garaagaraa dabarsaa jira. Kanaaf hundumtu keessan subscribe gochuudhaan akkasiin miidiyaa kana hordoftan maqaa waaqayyoon isin dabarsina. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ ምዕመናን ሁላችሁም ክርስቲያኖች ሁላችሁም እንግዲህ ይህን የዩቲዩብ ቻናል ኡርጂ ተዋሕዶ ሚዲያ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ዲዩት እያደረጋችሁ እንግዲህ ይህን ሚዲያ እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። የተለያየ የሃይማኖት ጥያቄ የሚሆኑትን መልስ የምናገኝበት እንዲሁም የተለያዩ አዳዲስ መዝሙሮች በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ ስለሚተላለፍ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። እናመሰግናለን። ኡምና ኢልማሼቲን ጎፍታኬን ኢየሱስ ክርስቶስን ኡምና ሳቲን ኦልባቴ ጀቹ አንጎ ሳቲ ኦልባቴ ጀቹ ዱበሮን ማርያም inni garu አንጎ መታ ሳቲን ዱአሞ የከን እንከ ገራገሩማን ኢሳን ግዱ ጅሩ ከና እሺ ከናፊ ከነካ አገይ ጎፍታን ሲና ይብሱ ጋፊ ከናፍ ኢብሰ በላ ፊ ዴቢሳን ፍላተን ይጅሩ ዱመቲ ዋቀይ ሲና ይብሱ ጀቻ ጋፊ ኬኝ ይተፉፍና ዱመቲ ይብፈማ ዋቀይ ጎፍታን ሲና ይብሱ ኤጋ ጋፊን ኢኒ አፍረፋነ ከስጀዳ ዱበሮን ማርያም ፈኖ ጀለቲ ኤኙፍ ከነምቴ ዱበሮን ማርያም ፈኖ ጀለቲ ኤኙፍ ከነምቴ ናሞኒ ባየን ገራገሩማ ቁልቁሉ ጩጳ ዮሐንስ አከሱመ ዮሐንስ አባ ወንጌላ አከሱመ ሲሞ ዮሐንስን ገርገርን ባሰን ኪታበ ቁልቁሉ ከሰቲ ከናፍ ዮሐንስ ሰከሚዳን ከንከናንተ ዱበሩ ማርያም ከንጀዱ ደጋፊን ኬኛ ኢሳስ ሞኑፍ ያለ ቢፈማ ሰጋሌ ከና ከናርገን ወንጌላ ዮሐንስ ቦቆና ኩደ ሰጋል ለኮብሳ ድደሚ ጃራት አትኬኛ ቁልቁለቲ ማርያም አመስ ከንሸላተምቴ ዮሐንስ አባ ወንጌላቲፍ ኤጋ ዮሐንስ አባ ወንጌላ ኩን ዱዱበት ዮጋራ ዱዱባት ደብኔ ወንጌላ ዮሐንስ ቦቆና ተኮ ለኮብሳ ድደሚ ሰጋሊ ካስኔል ሌውላሌ በረታ ዮሐንስ ጩጳ ረጀቹ ዮሐንስ አባ ወንጌላ ኩን ዮሐንስ ኩን በረቶቶ ረካንራ ከናደሰ ጎዱ በረቶቲ ኩደለመን ጅረን ኬሳ ከናደሰ ጎዱ ጎፍታት ባየ ሲቀታ ባየት ዴኘስ ቀባ ለመተስ ሞ ቄሩማሳ ከበጄ በርቶቶ ረካንራ ቁልቁልና ሳይከቴ ከንጅራቻ ቱሬ ባየን በረቶታ አስረቲ አማ ፈከኛፍ ዮሐንስ ኩኒ ኤልሳቤጥ ፊ ዘካርያ ስራ ከናለት ሰና ለክ ኢሰከነም ኢሰሚት ilmaanzab diyosorra jedhaman keessaa tokko dha kun. Okay. Amma Yohaannis fannoo jalatti waaqayyooni haadhatanii qulqulleetti fudhatee galee kun Yohaannis gargari jechuudha. Gargari wangeela kan isa barreesse akkasumas immoo ergaawwan gurguddaa sadii fi mul'ata Yohaannis isa barreesse jechuudha. Inni kun barataa gooftaa, barataa amanamaa, barataa jaallatamaa akkasuma taawologos fiqura gizii waldana gorgwaadhe miti. barataan kun barataa sakara malee barataa isa sana miti. Kana jechuun Yohaannis Cuuphaa miti. Yohaannis Cuuphaan isa gooftaa cuuphe.
isa daandii gooftaa qajeelchi. Inni suni wangeelan barsiisne jechuudha. Wangeelan barreessine jechuudha. Wangeelan barreessine. Inni wangeelan barreessine. Barsa keenya dhugumatti eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Gaaffii tokko qofa qabna. Isa sana itti fufne barsa keenya dhugumatti obboleewwan keenya warra nurraa jirtan eebbisaa jalaanii akkasumas immoo koomentii jalatti jechuudha. Gaaffii qabdan barreessati. Gaaffii sanaaf deebisaan yaalla waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Eebbifama barsa keenya. Eshi gaaffii shanaffaan akkasiidha barsa keenya. Garaagarummaan amantii fi amantaa maalidha jedha? Amantii fi amantaan garaagarummaan ni qabu. Yeroo baay'ee namoonni addan baafatan. Amantaa fi amantii namoonni addan baafatan. Wal fakkaatas. Fakkeenyaaf tiraanzileeshiniinis rakkina qaba. Amma yeroo kitaaba qulqulluu dubbisnu adaraa namoonni baay'ee toof eegganne gaariidha. Waaqayyoof galatu waldaan duuka bootaa kitaaba kakuu haaraa xiqqaatu malee barreessaniiru. Isatu dubbisne gaariidha. Tiraanzileeshiniin dura ture afaan Oromoodhaan dura ture xiqqoo ishee rakkoo qaba. Rakkoo hiikaa jechuudha. Rakkoo hiikaa qaba. Walumaa galatti garuu kana sunuu jiraachuunsaa faayidaa qaba. Sunumti hiikamee jiraachuunsaa. Sababni isaas amma tokko namoonni dubbisanii dhaloonni afaan biraa dubbisuu hin dandeenye afaanota fakkeenyaaf afaan Amaariffaa yookiin afaan Giizii dubbisuu hin dandeenye afaan Oromoo kanatti fayyadamaa ture jechuudha. Fuulduratti garuu Waaqayyo nu gargaare manna amantiitti adeemaa jira jedhama gaa. Waaqayyo gaa isaaniinis jajjabeessee kakkaasee dhugumatti kitaaba keenya isa dhugaa wangeela keenya isa dhugaa akka addunyaan gahu abdiin qaba. Maaliif baay'een hiikoo tiraanzileeshiniidhaan yookiin immoo rakkoo tiraanzileeshiniidhaan rakkoo hiikaatiin baay'een badaniiru. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Qubeen nama ajjeesaa hiikni isaa nama fayyisa yookiin hafuurri nama fayyisa. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontositti ergee 3:6 gubbaa irratti dubbatee jira. Maaliif jechuun barbaade hiikni yeroo baay'ee nama ajjeessa jechuudha. Namoonni baay'ee sababii hiikaa sababii qubee du'aniiru jechuudha. Namoota baay'eetu du'e sababii qubee jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo ammas immoo dhugumatti keenya kan jennu kitaaba keenya afaaniin hiikamee immoo Waaqayyoo harka keenya irra akka nu ga'uu fi inni nu gargaaru. Yoo nu gargaare malees hin ta'u. Egaa kan hundumaa kaasuu kanan barbaadee fi Ingiliffa isaatiinis rakkoo qaba. Amma fakkeenyaaf Efesoon 4:5 irratti jecha yeroo hundumaa jedhamu tokkotu jira. አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት እና ገረ አፋን ሮሞት አንድ እምነት አማ ፈክኛፍ አማንታን ተኩ ጀ እምነት አማንታን ተኩላ ሃይማኖት አንድ ነው። ኦኬ አማንታን ተኩ አማንቲን ገሩ ባይተው ደንዳ ilaalcha namoota irratti ilaalcha garaagarummaa guddaa qaba. Ilaalcha amantaan waa sadii of keessaa qaba. Amantiidhuma yoo of keessaa qaba amanuu qaba amanamuu qaba. Waa sadan kan of keessaa qaba jechuudha. Amantaan nuti jennu kun waa sadii of keessaa qaba. Of jalatti qabee jira jechuudha. Indoo maal jedha kitaaba waldaan qulqullootaa barreessan tokko jira. አትራ ማልጀራ የተገለጠ ሃይማኖት ማለት የተገለጠው መገለጥ ማለት ነው። አርገመ ሰነጀቹ ላይ አርገመ ሳርገም ከናፊ ስሪ ደስሙ አመንታ ነው ደሙ ነሞኒ ባይ ጥቆሽ ያሰረትቱ ፎከስ ጎዳኒ ነው ደገፈታኒ ስሪት ነው ደገፈታኒ ስሪት ነው ደገፈታ አመንታ የሮ ጀደሙ አርገመ ስሪት keessa keenyatti yeroo baay'ee deddeebi'a gaaffii ta'e namoonni adda baafachuu dadhabanii kan okkolan namoota baay'eetu jira. Maalidha yoo jettan amantaa yeroo jedhamu akka kanatti tu adda baafatanii gaarii. Adeemsa gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos durbee Maariyaamii irraa dhalate. Innumtiyyuu amantaadha. Innumtiyyuu amantaadha. Akkamitti yoo jedhame jalqaba jecha kan ture. Jecha sanatu dhufee foon ta'e. Jechatu foon ta'e yeroo jedhamu tawahaada. Kana jechuun tokko ta'ee jechuudha. Tokko ta'ee waloo. Fakkeenyaaf foonni duratti beekamaadha du'aadha. Foonni du'a
foonni dadhabaadha, foonni beelaadha. Waaqayyoon maangoo isaatiin foon beelaa san, foon dadhabaa san, foon dheebotu san foon waaqummaa taasisedha jechuudha. Foonii fi sagaleen sun dhufee maal ta'e jechuudha? Tokko ta'e adeemsi dhufee irraa dhalate sun adeemsi sun amantaa jedhama jechuudha. Adeemsi sun egaa amantaa yeroo jennu amantii of keessaa qaba, amanamuu qaba. Isa kana bal'isnee sagantaa biraa irratti illee ibsa goone gaariidha. Maaliif tiraansleeshinii Efesoon irratti namoonni asuma eeggannoo akka godhatan amma kan keenya nu bira ga'utti Waaqayyo tokkodha, amantaan tokkodha, cuuphaan tokkodha. Kana jechuun amantaan kun religion isa jennudha. Religion Ingiliffa isaatiin, afaan Amaaraatiin immoo hayimaanotiin. Amantii jechuun immoo eemnet jechuudha. Eemnet ishee jennu faith isa jennu afaan Ingiliffaan amma Efesoon irra inni jiru faithidha. Ingiliffi isaas sirrii miti, Oromiffi isaas dogoggora qaba. Kanaaf eeggannootu godhatanii gaariidha. Amantaaf amantiin garaagarummaa qaba. Amantaan tokko ro'ennu kana jechuudha. Amma amantaan miliyoonotatu jiraachuu danda'a biyya lafaa kana keessatti. Namoonni akka itti waamama namootaatti akka namoonni jedhanitti. Garuu miti amantaan tokkicha qofa, tokko qofa amantaan. Garuu amantiin baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Barsa keenya dhugaa eebbifama. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Yaada keenyaaf dhugumatti kan yaada akkasumas deebii ibsa kan nuuf laattan barsa keenya dhuguma. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Bara tajaajilaa keessan isiniif haa eebbisu. Kennaa qabdan caalaa Waaqayyo gooftaan kennaa isiniif haa dabalu. Egaa hordoftoota keenyaa maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan warroonni daawwachaa jirtan gaaffiif deebiin keenya guyyaa har'aa asirratti goolaba. Hundumti keessan immoo gaaffii qabdan akka koomentii irratti nuuf barreessitan akkasumas immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godha. Akkasumas immoo laayik sheer gochuun maqaa Waaqayyootti nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna obboleewwan keenya eebbifamaa Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Galatoomaa.